nadoo qamadii filachuudhaan misooma jalqabame magaalaattis baadiyyaa irrattis akka itti fuftiiftanuu jedhaa ergaa koo kan amma bara kana jalqabne kenna liqiitiinis hojii dhabaa ijaaruudhaanis bakka hojii kilaasteroota gurguddoo durg magaalaa kana keessa hin turre. Kilaasterri horsiisa naannoo kanatti hin beekamu. Naannoon kun hundi keenya akka beeknu naannoo bunaati. Dachaa bara dhufu kana dachaadhaan hojjechuudhaan dargaggeessa hojii dhabaan hojii malee taa'aa jiru gara hojiitti akka galu gochuudhaaf paartiin badhaadhinaa karoora hiixataa bal'aa ta'e dhiyeessa maallaqa liqiidhaan kennuu dabalatee bakka oomishaaf gurgurtaa kennuu dabalatee kana qopheessee gara hojiitti galuudhaaf kan gara hojiitti badhaadhinaatti qophaa'aa jiru carraa bal'aadhaa fi hojiitti galanii wabii nyaataatiin of danda'uu qofatu hin ta'in maallaqa hedduu horatee gara investimentiitti ce'ee akkuma dargaggoota bakka biraa jiranu investimentiidhaanis imeejii magaalaa sirreessaatti galii mataasaa akka qabaatu gochuudhaaf paartiin keessan paartiin badhaadhinaa karoorsee hojjetaa jira. Carraa kanatti fayyadamuun immoo kan keessan carraa wal qixa keessummeessuudhaaf yaalamaa jiru kanatti akka fayyadamtanu kana fayyadamuu jechuudha badhaadhina filachuun. Kana bu'uuraan waliin geenye namni hundi gara qabeenyaa horachuutti gara badhaadhuutti akka galuuf carraa guddaa paartiin badhaadhinaa saaqeera. Keenya nadoo qamadiiti. Nadoo qamadii filachuudhaan misooma jalqabame magaalaattis baadiyyaa irrattis akka itti fuftiiftanuu jedhaa ergaa koo dabarsaa xumura irratti biyyoonni adda addaa fedhii faayidaa isaanii kan isaan ittiin nu dirqisiisaa turan akka nuti milkeessinu nu dirqisiisaa turan qamadii nu safaruudhaan ture. Qamadii nutti safaruudhaan kana yoo goote siin gargaara qamadiin sii kenna isaayyuu qamadii affeelama. Kanaan birmadummaan biyya keenya eenyummaan biyya keenya sarbamaa ture. Geggeessummaa Dr. Abiy Ahmed kenneen waggaa 2-3 dabarsine hojii hojjetameen biyyi keenya biyya qilleensa mijataa qabdu bishaan gahaa qabdu biyyoo gabbataa qabdu utuu kana qabnu qamadiin biyya alaatiin nu safaramuudhaan qabu ejjennoo jedhu qamadiin biyya keessatti oomishamee kan biyya alaatii galu akka hin galle gochuudhaan qamadii biyya keessatti oomishnee ittiin of danda'uudhaan akka addunyaatti beekamtii itti argannee jira. Kanaaf nadoo qamadii jechuun birmadummaa biyya keenyaa kan ittiin ibsinu waggootii 5 dhufu immoo kana caalaa oomishnee biyyoota adda addaa ittiin deeggaruudhaan hojii fakkeenyummaa qabu akka ittiin hojjennu waadaa irra deebiinaan kan ittiin haaromsinudha. Inni jalqabaa ittisa. Lammaffaa irratti nadoo qamadii jechuun hiiktisaa inni lammaffaan biyya kana biyya sabaaf sablammii adda addaatiin ijaaramtee as geesse akka ta'e beekamaadha. Sabaaf sablammii 76 ol manni maree federeeshinii beekamtii kan kennee jiru. Jarri kun walitti dhufanii aarsaa adda addaa kaffalanii biyya kana biyya fakkeessanii maal isaa taatu har'aan geessee jirti. Kanaaf ammas idaama sabaaf sablammii kanaatiin idaama uummata biyya kana keessa jiruun guddina biyya kana ol ka'iinsa biyya kana milkeessinaa jechuudha. Mallattoon keenya nadoo qamadiiti. Nadoo qamadii filachuun badhaadhina filachuudha. Nadoo qamadii filachuun abbichuu filachuudha. Nadoo qamadii filachuun paartii badhaadhinaa filachuudha. Paartiin keenya aarsaadhaan finne aarsaa kamuu kaffaluudhaan paartii keenya ceesisuuf waadaa ni seenna.